Artistii Caalaa Bultumee miidhama isaa wajjin wal qabatee odeeffannoon jiru maal fakkaata? Sababni walitti bu'insaa maaliin miidiyaaleen hawaasummaa kanarraa suuraan jeneraaltichaa miidhama artistii Caalaa Bultumee wajjin wal qabsiisuun maxxansamaa jiru dhuguma Meejor Jeneraal Tasfaayee Hayyaloo moo Meejor Jeneraal Tasfaayee Walde Maariyaam faana wal dhabani? Fayyaan artistii Caalaa Bultumee maal fakkaata? Gama seeraatiin odeeffannoon jiru maali kan jedhu guutummaasaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcast. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Weellisaan Caalaa Bultumee yookaan qeerramsoon Finfinnee yoo ibsu haala kanaan ibsa. Walgaa Oromoota wiirtuu Mancaaftuu lama Finfinnee lafti tufaan akkamiin gurguramaa? Finfinnee haadha seenaa ati nuuf qaroo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisatumaa seeraa eera caffeeftuu lama dhiigummaan sitiskinaa nutis kaane tokkummaan seenaa guddaan dagannee sirraa qabna Finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin dagannee dachee seena qabeetti haadha gootota kumaa qeen abeebee tufaa kan guddataa haraddoo maafdiinaan dhuunfatama qee guutoo wasarbiif qajeelaa dooyyoo badhoo dachaas faaturee kan gadin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte sooraa loomee goonni guraaraa lataa sirratti fannifame bara waaree kololee teenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyi yoom gurgurame jechuudhaan yeroo diddaa gabrummaa maaster pilaanii sana haala kanaan kan inni weellise. Akkasumas toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii fayyadamuudhaan urgeessaa tujoo akkas jechuudhaan katabeera. Gochaa Caalaa Bultumee irratti raawwate kana kallattii hedduudhaan ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti garuu Caalaan qabsoo Oromoo keessatti nama ol bahee mul'atudha. Nama keenya halagaa waggoota hedduuf ergataa turte aangomsuu keessatti adda dureen mul'ata. Sirbii isaa qeerroo Oromoo dammaqsuun Oromoon akka karaatti bahee falmatu taasiseera. Seenaa siyaasaa biyya kanaa gulantaa turerraa bakka hamma jiru irraan ga'uu keessatti ashaaraa yoomiyyuu hin dhokanne qaba. Olaantummaa siyaasaa warra kaabaa harka ture sirba daqiiqaa 5tiin qeerroo karaatti yaasee harka buusee gaafa isaan biyyoo harraabanii koof jedhanillee warra hamma biyyaan deemaa jiru kana tumsuu sirbeera. Sirna kan biraas biyya tanarratti uummata Oromoo biraas galataa hin moofofne qaba. Arraayyoo Caalaan sirna ofii aarsaa itti kaffalee asiingee jalatti reebamu nama saalfachiisa. Amilee nama buusaa tasumayyuu kun in maluu fi waanuma kamiifuu namni gochaa kana raawwate seeraan gaafatamuu qaba. Yoo kun hin taane gaagama guddaatu dhufa jedhama. Akka namoonni tokko toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti katabaa jiranitti toora feesbuukii gubbaa irratti obbo Dammaqee Nagaasaa akkas jechuudhaan waa'ee artist Caalaa Bultumee gabaasee jira. Hunda dura baga si oolchee artistii Caalaa Bultumee yookaan qeerramsoo walitti bu'uun hin barbaachisu ture. Erga teemoo hundaaf baga waaqayyoo si oolchee haadhoo koo kan biraa sababa kanaan maqaa jeneraalota hedduutu ka'aa jira. Jeneraalonni maqaan Tasfaayee qaban hedduudha. Caalaan kan walitti bu'e jeneraal Tasfaayee Walde Maariyaam waliinidha malee jeneraal Tasfaayee Hayyaloo wajjin miti. Bakka jedhame sanas jeneraal Tasfaayee Hayyaloo deemanii beekan kanaaf sooshaal miidiyaa irratti warri suuraa isaanii fi maqaa jeneraal Tasfaayee Hayyaloo gadhistan dogongoraa waan ta'eef dhaabaa jechuudhaan dubbatama. Artistii Caalaa Bultumee miidhama isaa wajjin wal qabatee odeeffannoon jiru maal fakkaata? Sababni walitti bu'insaa maaliin miidiyaaleen hawaasummaa kanarraa suuraan jeneraaltichaa miidhama artistii Caalaa Bultumee wajjin wal qabsiisuun maxxansamaa jiru dhuguma Meejor Jeneraal Tasfaayee Hayyaloo moo Meejor Jeneraal Tasfaayee Walde Maariyaam faana wal dhabani? Fayyaan artistii Caalaa Bultumee maal fakkaata? Gama seeraatiin odeeffannoon jiru maali kan jedhu guutummaasaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcast. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Weellisaan Caalaa Bultumee yookaan qeerramsoon Finfinnee yoo ibsu haala kanaan ibsa.
walgaa Oromoota wiirtuu Mancaaftuu lama Finfinnee lafti tufaan akkamiin gurgurama Finfinnee haadha seenaa ati nuuf qaroo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisatumaa seeraa eera caffeeftuu lama dhiigumaan sitiskinaa nutis kaane tokkummaan seenaa guddaan dagannee sirraa qabna Finfinnee kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti haadha gootota kumaa qeen abeebee tufaa kan guddataa haraddoo maafdiinaan dhuunfatama qee guutoo wasarbiif qajeelaa dooyyoo badhoo dachaas faaturee kan gadin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte sooraa loome gonni guraaraa lataa sirratti fannifame bara waaree kololee teenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyi yoom gurgurame jechuudhaan yeroo diddaa gabrummaa maaster pilaanii sana haala kanaan kan inni weellise. Akkasumas toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii fayyadamuudhaan urgeessaa tujoo akkas jechuudhaan katabeera. Gochaa Caalaa Bultumee irratti raawwate kana kallattii hedduudhaan ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti garuu Caalaan qabsoo Oromoo keessatti nama ol bahee mul'atudha. Nama keenya halagaa waggoota hedduuf ergataa turte aangomsuu keessatti adda dureen mul'ata. Sirbii isaa qeerroo Oromoo dammaqsuun Oromoon akka karaatti bahee falmatu taasiseera. Seenaa siyaasaa biyya kanaa gulantaa turerraa bakka hamma jiru irraan ga'uu keessatti ashaaraa yoomiyyuu hin dhokanne qabam. Olaantummaa siyaasaa warra kaabaa harka ture sirba daqiiqaa 5tiin qeerroo karaatti yaasee harka buusee gaafa isaan biyyoo harraabanii koof jedhanillee warra hamma biyyaan deemaa jiru kana tumsuu sirbeera. Sirna kan biraas biyya tanarratti uummata Oromoo biraas galataa hin moofne qabam. Arraayyoo Caalaan sirna ofii aarsaa itti kaffalee asiingee jalatti reebamuu nama saalfachiisa. Amilee nama buusaa tasumayyuu kun in maluufi waanuma kamiifuu namni gochaa kana raawwate seeraan gaafatamuu qaba yookiin in taane gaagama guddaatu dhufa jedhama. Akka namoonni tokko toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti katabaa jiranitti toora feesbuukii gubbaa irratti obbo Dammaqee Nagaasaa akkas jechuudhaan waa'ee aartist Caalaa Bultumee gabaasee jira. Hunda dura baga si'olchee aartistii Caalaa Bultumee yookaan qeerramsoo walitti bu'uun hin barbaachisu ture. Erga teemoo hundaaf baga waaqayyoo si'olchee haadhoo koo kan biraa sababa kanaan maqaa jeneraalota hedduutu ka'aa jira. Jeneraalonni maqaan Tasfaayee qaban hedduudha. Caalaan kan walitti bu'e jeneraal Tasfaayee Waldee Maariyaam waliinidha malee jeneraal Tasfaayee Hayyaloo wajjin miti. Bakka jedhame sanas jeneraal Tasfaayee Hayyaloo deemanii beekan kanaaf sooshaal miidiyaa irratti warri suuraa isaanii fi maqaa jeneraal Tasfaayee Hayyaloo gadhistan dogongoraa waan ta'eef dhaabaa jechuudhaan dubbatama.